السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barattoota akkam jirtu? Egaa hordoftoonni chaanaalii kiyyaa hundi keessanuu jirtu? Kallattiidhaan gara sagantaa itti aanutti seenna. Sagantaalee darbe keessatti viidiyoo gara sagantaa 17 ta'uun sagantaa wal duraa duuban boqonnaa tokko xumurree jirra. Amma alhamdulillah galata rabbii boqonnaa lammaffaa seennee jirra jechuudha. Boqonnaa lama waa'ee maalitii square rootota kiibotaa fi kiibootota ka jedhu kana ilaalla jedha. Akkuma beekamu kitaabni gara mataa gubbaat irratti gabatee keelloo tana keessatti kaa'ee jira. Waan kana asumarraa ilaalla jechuudha. Wantoonni kitaaba irratti kaayaman hundi hedduun isaa bu'aa qabeessa. Keessattuu barattootaaf wanta asirra jiru kitaaba irratti barreeffame odoo irra hin darbin dubbisuun gaariidha. Qabxii ijoo jedhaniitiin tokko tokko osoo hin ta'in haga argatameen haga mijateen wanta asirra jiru hundaa dubbisuun bu'aa qaba. Sun akkasitti yaadamuu qaba. Egaa kallattiimaan amma gara sagantaatti seenna. Lama tuqaa tokko maalidha? Iskuweerotaa fi iskuweer ruutota jedha. Iskuweerota fi iskuweer ruutota. Mata duree xiqqaa kana jalatti lakkoofsi raashinaali tokko mataa isaatiin yoo baay'ate lakkoofsa paaworii lamaa akka ta'uu fi iskuweer ruutii lakkoofsota iskuweerii sirrii akkamitti akka shallagamu kan ilaalu ta'a jedha. Ayyee mata duree xiqqoo itti aantu lama tokko tokko iskuweerii lakkoofsa raashinaali jedha. Iskuweerii lakkoofsa raashinaali gocha lama tuqaa tokko isa barattoonni isin dubbisa. Hiikoo kana ilaalla wajjin. Hiikoo lama tuqaa tokko maal jedha? Lakkoofsi raashinaalii tokko mataa isaatiin yoo baay'ate iskuweerii lakkoofsichaa ta'a. Lakkoofsi A mataa isaatiin yoo baay'ate iskuweerii lakkoofsichaa kenna. Kunis A baay'isuu A qixa ta'a A iskuweer. Wayita dubbifnu A paaworii lamaa yookiin ammoo A iskuweerii jennee dubbisna jedha. Fakkeenya tokkoffaa kan boqonnaa kanaa jechuudha. Egaa iskuweerii lakkoofsota armaan gadii barbaade jedha. Iskuweerii lakkoofsaa barbaaduun sadii ka isaa barbaadame yoo jedhamte iskuweeriin sadii baay'isuu sadii qixa ta'a sadii iskuweer. Kana jechuun ammoo 9 ta'a. Akkanumatti dalagamaa jechuudha. A fi B'n dalagame kitaaba irrattis. Caanis caadhaan kan wal fakkaatu mee 200 irra 333 jedha. Iskuweerii kanaa barbaaduuf lakkoofsa biroo salphaa isin yaa hojjedhuuti. Isin ka kitaaba irraa tartiibaan hordoftu. Fakkeenyaaf 1 irra 2 iskuweerii godhi yoo jedhamne guutuu isaa iskuweer goona. 1 baay'isuu 1 irra 2 baay'isuu 2 qixa ta'a 1 irra 4 iskuweerii isaati jechuudha. Fakkeenya kanaan wal qabatu dalagee malee lakkoofsichaa mijas biratti akkasitti hubadha. Daa hojjannaa 22.34 isa kana iskuweer godhiidha gaafichi. 22.34 the whole square goona. Isa kana jechuun 22.34 baay'isuu 22.34. Ayyee 4 baay'isuu 16 tokko qabnas bira 4 baay'isuu 3 12 takka wajji 13 ammas takka qabna
afur baay'isuu lama saddeeti takka wajji sagali afur baay'isuu lama saddee. Egaa ka isaa fixne jirraa ka itti aanuti sarraa sadi jechuudha. Sadi baay'isuu afur 12 goonee tokko qabnaa. Sadi baay'isuu sadi sagal takka wajji 10 takka as biraa qabnaa. Sadi baay'isuu lama jaha takka wajji 7. Sadi baay'isuu lama jaha. Ka itti aanutti dabarraa lama baay'isuu afur saddeeti. Lama baay'isuu sadi jaha. Lama baay'isuu lama afur. Lama baay'isuu lama afur. Egaa ka dhumaatirra geenne lama baay'isuu afur saddee. Lama baay'isuu sadi jaha. Lama baay'isuu lama afur. Lama baay'isuu lama afur ta'a. Kana gubbaa gadi ni edaana jechuudha. Jaha kophaa jirti gabbuufannaa. Sadi eda'uu lama shanii. Sagal eda'uu 0 eda'uu 8 17 tokko as biraa qabnaa. Saddee eda'uu 7 15 eda'uu 6 21 21 eda'uu 8 29 takka wajji 30. Sadi as biraatti qabnaa. Jaha eda'uu 4 10 eda'uu 6 16 sadi wajjin 19 tokko as biraa qabnaa. Afur eda'uu 4 8 takka wajji 9 afurii kennaa kophaa jirti gabbuufannaa. Egaa deebiin isa kanaa qabxii deesimaalii san eessa bira kenna ka jedhu as biratti dhufneetiin lakkoofna jechuudha. Egaa tokko lama sadi afur tarkaanfannaa. Tokko lama sadi afur as biratti galti jechuudha. Tuqaan teenna as bira galtii jechuudha. Kanaafuu 22 tuqaa 34 square jechuun 499 tuqaa 0756 ta'a jechuudha. Kitaaba irratti kadalage kanaan adda. Kitaaba irratti kadalage gaafiin daarratti ka dhiyaate deebiin isaa ka amma an dalage kana ta'a. Haa ta'u furmaata jedheetiin ka daarratti ni dalage dogongora qaba. Akkamitti yoo jenne 2 tuqaa 3 4 dalageen square isaa godhe malee kan 22 tuqaa 3 4 miti. Haala kanaan sirreessuu qabdu jechuudha. Kan kitaabni akka gaafitti dhiyeesse illee yoo taate deebiin isaa isiniif kaa'ee jira. Kan akka furmaatatti kaa'e immoo 2 3 4 square ka godhe ka kitaabati. Ka feetaniinuu dalaguu dandeettanii kana fakkaata daan. Kan itti aanu hiikoo 2 tuqaa 2 lakkoofsi hundaa yaan lakkoofsa square yookiin square sirrii lakkoofsa hundaa xaa kan jedhamu yaan square xaa yoo ta'edha. Kana jechuun yaa qixa ta'a x square yookiin xaa square yoo ta'edha jedha. Yoo ta'e jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf lakkoofsa yaa maal jennaani qixa ta'a 9 jechuu ni dandeenya. 9 kun xaa ammoo 3 jechuu ni dandeenya. 9 qixa ta'a 3 square dha. Maal jechuu barbaade kitaaba irratti yaan yookiin 9 kun square sirrii kan 3 jedhamuudhaaf 9 qixa ta'a 3 square ta'uu qaba jedha. Egaa fakkeenya lammaffaan maal jedha 0 1 4 9 16 25 36 fi kan kana fakkaatan lakkoofsota square sirriiti. Sababni isaa 0 square qixa ta'a 0 4 qixa ta'a 2 square
0 qixa ta'a 0 square 4 qixa ta'a 2 square akkasuma 9 qixa ta'a 3 square jedha itti fufa 36 qixa ta'a 6 square ta'a. Fakkeenya 3 ida'amni lakkoofsota square mangoo duraa square sirrii akka ta'e agarsiisi jedha. Egaa kun homa kitaabarra jiru hubachuu hin dandeettan laaltanii tokko ida'uu 3 qixa ta'a 4 qixa ta'a 2 square. Ida'amni lakkoofsota mangoo jechuun akkuma beektan tokko 3 5 7 lakkoofsa hir'uu jechuudha. Lakkoofsi mangoo lakkoofsa hir'uu jechuudha. Tokko ida'uu 3 ida'uu 5 qixa ta'a 3 square qixa ta'a 9. Tokko ida'uu 3 ida'uu 5 ida'uu 7 qixa ta'a 4 square 16. Haaluma kanaan kan 5 square illee jira jechuudha. Hubadhu. Lakkoofsi tokko yoo xaan lakkoofsa raashinaalii ta'e xaa square lakkoofsa raashinaaliiti. Xaan lakkoofsa raashinaalii taanaan xaa square illee lakkoofsuma raashinaalii ta'a. Hubadhu lakkoofsa lammaffaa 2a fi a square jechuun garaagarummaa qabaa jedha. Gabaabumatti wanti kitaabni jechuu barbaade isa kana. Yoo aan kun lakkoofsa kamuu ta'e fakkeenyaaf 3 square jechuun 3 baay'isuu 3. Kun ammoo wal qixan ta'u 3 baay'isuu 2 wal qixan ta'u. Yoo tarii aan 0 yookiin 2 taate a square yookiin 2 square qixa ta'a 2 baay'isuu 2. Inni duraa 2 waan ta'eef 2a waan ta'eef jechuudha. Yoo ammas aan qixa ta'a 0 taate 0 square jechuun 2 baay'isuu 0 qixa ta'a 0. Matama isaatti deebi'a jechuudha. 0 fi 2 alatti 0 fi 2 alatti a square qixan ta'u 2a wajji. Kuni tammutti qabatamuu qaba. Gilgaala 2 tuqaa 1. Square lakkoofsa armaan gadii barbaadi jedha. A 12 furmaanni isaa ammoo 12 square goona qixa ta'a 144. Kun akkamitti dhufe ka jedhuuf 12 baay'isuu 12 mala irii gadiitiin fayyadamuudhaan 12 baay'isuu 12 2 baay'isuu 2 4 2 baay'isuu 2 2 1 baay'isuu 2 2 1 baay'isuu 1 1 san booda ni edaana hin beektu 4 gadi buutii 2 eda'uu 2 4 1. Kanaafuu 144 baa 7 irra 9. Kunillee yoo square isaa barbaannu 7 irra 9 square goona. 7 baay'isuu 7 49 irra 81. Kana jechuun 7 baay'isuu 7 irra 9 baay'isuu 9 49 irra 81. Gaafii caa 13 irra 15. Square lakkoofsa kanaa 13 irra 15 square goona. Isa kana akkuma karee fi dalaynetti 13 baay'isuu 13 irra 15 baay'isuu 15. 169 irra 240 ta'a. Hundi isaatu wal fakkaataadha. Daanis haaluma saniin haa dalagamu. Fakkeenya dura dalagisanii wal fakkaata. Isinii haa dalagume 3 tuqaa 4 5 baay'isuu 3 tuqaa
afur shan. Shan baay'isuu shan 25 shan barreessinee lama qabna. Shan baay'isuu afur 20 lama teennoo wajjin 22 ammas lama qabna. Shan baay'isuu sadii 15 lama teennoo wajjin 17. Afur baay'isuu shan 20 lama qabna as biraa. Afur baay'isuu afur 16 lama keennoo wajjin 18 takka achi biraa qabna. Afur baay'isuu sadii 12 takka wajjin 13 uumun jiru as biraa. Sadii baay'isuu shan 15 shan goonee tokko qabna. Sadii baay'isuu afur 12 takka wajjin 13 sadii goonee ammas tokko qabna. Sadii baay'isuu sadii 9 takka wajjin 10. Amma gubbaa gadi edaana jechuudha. Tokko ida'uu 0 tokko gabbuuti. Iddoo tuqaa san argachuudhaaf deesimaalima kennaa asii jiru hunda lakkaa'udha. 1 2 3 4 1 2 3 4. Kanaafuu deebiin kenna 3.45 square jechuun 11.99025 kana fakkaata. Faa gaa kun hundi isaatu gaafii wal fakkaata waan ta'eef barattootaaf dhiisee jira. Comment irratti yeroo hedduu gaafilee hundaayyuu dalagii ka jedhu yaadni dhiyaata. Gaafii hunda dalaguun garuu akka kiyyatti sirrii natti hin fakkaatu. Waa hundaafuu mee gaafii tafaa isin yaa dalagu. 0.32 isa kana square godhi jedha. 0.32 square jechuun 0.32 baay'isuu 0.32. Egaa akkuma ka duraa dalagne sanitti kanas dalayna. Amma dijitii kenna lakkaawachuudha. 1 2 3 4 1 2 3 4 as bira jechuudha. Kanaafuu 0.32 square jechuun 0.1024 jechuudha. Egaa gaafiin faa kana fakkaatti. Gaafii lammaffaa squarein lakkoofsa raashinaalii matuma isaa ta'e kami jedha. Kana jechuun gaafii hubachuudhaaf a qixa ta'a a square jechuun. Reef ka baranne yaa qixa ta'a xaa square yoo ka ta'u ta'e inni kun square xaa ta'a jenne. Haa ta'u garuu amma ka jedhaa jiru matama isaa ka ta'u kami jedha. Gaafii sadaffaa lakkoofsota armaan gadii keessaa kanneen square sirrii ta'an adda baasi jedha. Egaa kanneen jechuudha gaafii sadaffaa irratti. Gaafii afuraffaa ida'amni lakkoofsota lakkaawwii mangoo dhibba duraa meeqa ta'a jedha. Kuni foormulaa qaba. 100 baay'isuu 1 irra 2 the whole square goona jechuudha. Kanaafuu meeqa ta'a? 50 square 2500 ta'a. Gaafii shanaffaa ida'amni lakkoofsota lakkaawwii mangoo duraa naa maal ta'a jedha. Naa irra 2 baay'isuu yookiin square goona jechuudha. Formulaa kanaan argamuu danda'ama.
tokko irra lamaffaa iskuweerii goone ittiin baay'isna jechuudha. Gaafii jahaffaa lakkoofsota lakkaawwii iskuweerii sirrii ta'an lakkoofsota armaan gadii gidduutti argaman barbaadii jedha. 20 fi 60 jidduu ka jiran 21 25 kan 20 fi 60 jidduu jiran 25 36 49 sadanuma kana kan A jechuudha. Kan B 12 fi 129 jidduu ka jiran jedha. Inni kun baay'ee bal'aadha. 16 irraa eegalla. 16 isaan kanneen. Caa 90 fi 300 fi 25 jidduu jedha. Egaa akkuma kanatti kan caallee dalaguun danda'ama. Asitti haga 129 dalaynee jirra. Kan itti hafe haga 325 itti xumura. Egaa walumaa galatti sagantaan keenya karaa kana fakkaata. Sagantaa itti aanu irratti haga walitti deebinutti nagaan tura. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.